Fayyaa akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokkoo miidiyaa keessummaa lamaan qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyyas Dr. Uddeessaa Karroo fi obbo Adoolaa Baanataati. Obbo Adoolaa Baanataatii fi Dr. Uddeessaa Karroo haala filannoo amma deema jedhamee odeeffamu kanaa fi ibsaa Koongiresiin Federaalistii Oromoo baasee walitti qabanii waan kanarratti hubannoo wayii uummata keenyaaf uuman jedheen abdadhaa. Itti aansuudhaan haala biyyi keenya amma guutummaa Oromiyaa fi biyyi keenya keessa jirtu irratti gaafii tokko isaaniin dhiyeessaa isallee deebii isin laatu hidheetan abdadhaa. Mee sirba kanaan booda walitti deebina. Ka qopheessee qophii kana isin dhiyeessaa jiru ana Shannaa fi Goljaati. Ulfaadhaa wayyamaa. Korojoonis bilisa yoo taate filmaata naa ga'u filmaata si haa ga'u filmaata nu haa ga'u yaadaf gaaffii sabaa fudhadhaa meenakki yoonee torkii dhabee bilbilin ergu dhaamsa waaqni uumaa tolaa boroo dhabde araarsa hin ta'u dhaabni koo wal cabse dubbii daandii dabse biyyaaf naasuu labse nu tuffachiisa hin ta'u dhiisa digni osoo lolaane akka filannuu yaane ayyaantummaa moona ayyaantu waaqa kadhachuu yoona ayyaantummaa moona qaallu waaqa kadhachuu yoona ayyaantummaa moona luba koo waaqa kadhachuu yoona ayyaantummaa moona oromoo waaqa kadhachuu yoona si haa ga'u filmaata nu haa ga'u siyaasaa fi morkii miiraaf kaayyoo sabaa ejjennoo miidiyaa wal qixxaachuu qaba miidhamaan ummata yoo siyaasan cabee xurree waaqeffataan bakka waalchaa dhabee hin ta'u wal gannee gaachuuni dornaataa baachuuni shammannee nyaachuuni nu tuffachiisa hin ta'u dhiisa hin ta'u ulfaa galtu yaaddiru ulfinni kan keen jiru raagabbaasaa boruu nu tuffachiisa hin ta'u kutaa dhalin kaatina dhibbeen jirre naanina lakkii waliin nyaatina
bakka filannu yaane ayyaantu mamoona ayyaantu waaqa kadhachuu yoona ayyaantu mamoona qaallu waaqa kadhachuu yoona ayyaantu mamoona manguddoo waaqa kadhachuu yoona ayyaantu mamoona hawa waaqa kadhachuu yoona ayyaantu mamoona sabako waaqa kadhachuu yoona qaallu waaqa kadhachuu yoona ayyaantu waaqa kadhachuu yoona manguddoo waaqa kadhachuu yoona hawa waaqa kadhachuu yoona lubako waaqa kadhachuu yoona hayyicha waaqa kadhachuu yoona uumaa fuula dacha'uu yoona oromoo ayyaantu mamoona. Yooyyaa akkam jirtu keessummoota keenya isin beeksisee jira yooyyifadhaatii gara gaaffii deebiititti seenna daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokkoo ilmaan Oromoo mara nuuf yooyyifadhaatii achiin booda gaaffii deebiitti seenna. Yooyyaa nageenyi badhaadha bagara jaan jiraatte. Ulfaadhu yooyyame dooktar itti fufikaa. Sagaleen dooktarichaan jirtu. Dooktar sagaleen keetiin dhagahamu. Ashama baga nagaamnu eeddaan jenne jedha. Ulfaadhu wayyamii jiraadhaa banqaaqaa jedhanii beekta. Horaa banqaaqaa ulfaadhaa wayyamaa jedhanii. Mee sududumaan gara gaaffiitti seenna. Mootummaan biyya Itoophiyaa filannoon geggeessaa jira. Mee filannoo kana akkamiin ilaaltu isin filannuma kanarraa mee dooktar mee wanaa jedhi filannoo kana akkamiin ilaaltu? Galatoomna filannoon biyya sanii ingidihi biyyi waaqa jaarante turtee jirti. Filannoon garuu biyya sanii amma yoonaatti ummati biyya san keessaa gaafa takkattiillee nama jaalatu filatee hin beeku. Ammas gara fuulduraallee nama barbaadu akka ummati filatu haalli waan jiru fakkaatu. Ka amma odeessan kunis akkuma baratan namni bulchiisi biyya sanii waa irra dhufee waa irra ga'ee irraa ka'ee adeemsa isaa hin jijjiiru. Akkuma kun godhe kunis itti qophaa'aa. Tooftaan jijjiiruu, adeemsan jijjiiruu waan hundumtuu akkuma ka duraa darre godhe ka duubaa dhufullee godhaa. Kanaan dura fagoo adoon deemin mootummaa amma marsaa lammaffaa keessa jiru humnaan keessa jiru kana ka jalqabaa ka TPLF'n hoogganamu suni dhibba keessaa dhibba mo'anneerra jedhanii adoo bultee oolin mormii hamtuun irraa ari'ame. Kunis sanirraa barumsa argatee warra maqaa gaafa sanis filanne jedhanutti har'a immoo maqaa jijjiiratee as dacha'ee waa irra darran sanirraa hubatanii yoo waan biraallee jijjiiruu dadhaban silaa waan kanaan duratti nyaatan kijiba kanaan duratti gargaaramanii hojiirra ooluu dadhabee akkas harkatti fashalaa'isanii ammas irra deebi'anii akkasuma kijibuun nama tokko addee kaasanii ka biraa addee keewuun garaagarummaa biraan fidu. Akkuma mammaaksi warra onni sun jedhe gullichaa biqaayyer woxayaa xaafitin jedhan kaani gullicharraa jijjiiruun yoo beekta sisteemiin jijjiirin waan biraan fidu. Kanaaf filannoo amma odeessan kunis akkuma warra darbee warri kulleen korojoo haatuu sobuu fafakkeessanii ebaluuf filame jedhanii irra bubbutanii as dacha'anii filanne jedhanii ammas dacha'anii suma haasa'uu barbaadan jechuudha. Kana haala wanni biraa ta'uu hin dandeettu. Fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa yoo fudhannee
namni ummata sanii bakka bu'uu danda'a jedhamee yaadamu ka harka caalu ummati sun deggeru dhaaba yookaan paartiin KFO'n ABO'n akka fakkeenyaatti yoo rasan lamaan fudhannee waajjirri isaanii harka caalu diigameera, deeggartoota isaanii harka caalu hidhameera, hooggantoota hidhamaniiru. Haala akkasii keessatti fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti bilchiginnaan mootummaan mirchaa adeemsifannee deebinee immoo mootummaan dikileerii godhannee filleerra mooneerra jennee achiin duuba uummatan nu fila jennee waan barbaada akkuma amma humnaa waan barbaada hojjetaa jiranus as garagalanii numatti filame jedhanii soba akkuma baratan akkuma kanaan dura baratan haaluma adeemsa sanis inni kaleessa soban adoo somni sun bulee oolin ammas irra deebanii sobanii filatamneerra jedhanii warrumti kaleessa jiru namni achi jiru hin jijjiiranne sirni sun hin jijjiiranne wanni tokkoyyuu adoo hin jijjiiramin warrumti sun as dacha'ee filatamneerra jedhanii odeessuu barbaadan jechuu gabaabumatti adoo hin dheeressin. Ulfaadhu wayyame. Mee Dooktar akka kaase dhageettee jirta Adishaa. Koongiresii Federaalistii Oromoo ofiis isaanii yookiin biiroo bakka isaan gandi isaanii itti banatan cufi aanaa irratti godina irratti guutumaa cufameera. ABO'n akkasuma ABO guutumaa guututti cufuu callaa muti ABO diiguuf yaalamee jira. Bakka kun ta'etti filannoo adeemsisna waan jedhu Abiy Ahmed jalqabaniiranii dhaaboo maal jechuu dandeenya jala kaattuun Abiy Ahmed jalqabee jira. Filannoo dhuguma filannoo jechuu danda'a Amaara moo akkami filannoo kanaa fi ibsa koongiresii nama baasee dhageettee jiraannaan filannoo kanatti hirmaachuun ni dhibaa. Hooggantooti keenya mana hidhaa jiru. Ofiisa keenya bakka cufaa cuftanii jirtanii filannoo kanatti hirmaachuun baay'ee nu rakkisa jedhaa jiru. Isa kan akkamiin ilaaltaa Adishaa? Ulfaadhu wayyame. Sila waa adoonni akka fedha dhuunfaa kiyyatti taate awwaanuma beektaa filannoo jedhamu kana dhaga'uyyuu fedhu irra haasaa lakkisiin. Maaliif jennaani wanni soba beektaa cubbuu beektaa harka miilatti godhanii haga arbaa geettu diida kana baatee deemtu tana dhagga. Ammoo haa taatuuti gaariidha waanuma namni keenya ittiin burburtaa jiru kana haga dandeettii kennaa nullee nama nu dhageeffatuuf akka beektaa oduu gurra buusichaatuma waan agarre itti akeekuudha. Haa taatuuti dhuguma hagalatti tune biyya Itoophiyaa jedhamte tune afaan qawweetii fi seenaa sobaatii ijaarante asii biyya san keessatti wanni filmaata jedhame deemee akkam deemne seenaan waanuma raga'aati. Haa taatu filmaata adoo wanni beektaa filmaata jedhan kun odoo beektaa filmaata jedhanii amma beektaa wanni jedhamu kun yoo gara biyya impaayiriitti Itoophiyaa kana dhuttu waa hiikaa jijjiiraattu natti fakkaata jechuummaa filmaata. Election jedhan kun waa hiikaa jijjiiraattu natti fakkaata. Hiikaa biraa qabdi. Maani wanni biyya biraatti yoo filmaata jedhanii jedhan wanni biyya biraatti dalagamaatii fi wanni biyya san keessatti dalagamaa waliif fakkaatu. Kanaafuu waan beektaa fi wanni filmaata jedhamu kuni hiikaa jijjiiraatti natti fakkaatu. Maani biyya biraatti waan dhugaa waa wal faallessaa takkatti yaada ummatatti baay'ee yaadi kiyya kana caala narraa fudhadhaa ana filadhaa narraa bitadhaa jedhee yaada ifii kaane dhaabi tokko fidee ummata gurgura. Ummata ammoo ati ummata kanaan si tajaajila. Heeraa fi seera keessa wanna sirraa hidhate takka
waan ummata sanii barbaachisa waan biyya sanii barbaachisa kana jedhee karoora gadi baafatee nami karooraa fi waan lafa sanirra hojjetichaaf waan ummata sanirra hojjetichaaf jedhee waan gabboota takka ummata dura dhiyeesse ummata fudhachiise jechuudha. Ummata gurgurate jechuudha. Ummata ka jaalate waa akkasiisan keessaa filan. Ammoo ka gara biyya keenyaa yennaayi wanni filmaata jedhame kaatu bakka sobi bakka cubbuuni harkaa miila baafattee ofitti haaressitu jechuudha. Wanni filmaata jedhan kuni iteetillee itee adabaattillee amma haala ammarra jiru kanatti amma mee taa ilaali wanni filmaata kanaan dura wanni godhamuu malee wanni hedduun hin jirtu mee amma ummati Oromoo bakka bu'aa kiyya filadha jedhaaramu higa waggaa soddomaati kanaas yoo dhugaa rabbii taa waan qabatamaan walitti hinnu as waan qabatamarraa ka'e wanni ummata Oromoo bakka bu'aa wanni ummata Oromoo fakkaataa takka waan maqaa Oromoo godhatee deema dhaaba OPDO jedhamu kun dhaaba hidhaadhaa impaayiriitii san keessatti ijaarame ka Oromoo ta'e ka saba biraallee ta'e dhaabi ummata Oromootiif haga OPDO diinaan jiru. Yoo kana jedhu sababa malee miti. Amma mee dhaabota siyaasaa kana dhaaba OPDO jedhamu kana keessa yoo keessa isaaniis gargarsaadhee keessa isaanii ilaallu dhaabi kuni dhaaba maqaa Oromoo dhaatu malee diina hundeeti. Waan diinni humaanitii qabu diinni humaanitii qabu kabira kanuulaafu yoo OPDO bira geettu gadhaalee laafinna ummata Oromootiin addi jechuudha. Amma walumaa galatti maqaatti kennan malee ati ummata san tajaajiluuf waa ummata sanii hujachuudhaaf ati jiraachuu ummata sanii jaalala ummata sanii yoo xiqqaatti jaalala ummata sanii ati Oromoon hin ta'in odoo saba feetelle ta'a odoo diqquma naasuu ummata Oromootu ummata qabadhite warri waan san keessa ijaaramanii achi walitti deebi'anii warra hadha jibbansa Oromoo irraa qaban ha guyyaa kana halkanii guyyaa akka nuti yorannuufi yoo dammadheen lullu qilleensa oksijiinii kana fudhataa of jiraachisuudha gara saambaa keenyaa gadi harkifnu namoota Oromoo jibbaan afaan isaaniitti arrab isaanii akka qilleensa nuutaafuu jiraachuudhaaf oksijiinii fudhan isaan jiraachuudhaaf afaan isaaniitiin yoo jibba Oromoo haasayni namoota dhaaba OPDO jedhan kana keessa gurmaawanitti fakkeenyaaf immoo fakkii nama lamaa callaa siin kaasaa warroota fuula dura jiran kan number 1 Ermiyaas Leggasee kasrii 6 Itiyoo 360 raawuja adda nama akka gaazexeessaa yookaan beektaa nama yeroo hunda achirra interview ta'u nama kana officially adoon uffatin namni kun ani finfinnee dhaladhe kabaraan elle maatiksiidha achi dhaaba OPDO kana galee haga itti aanaa ministeeraa ta'u hojjechaa ture. Namni kun yoo gara
paartii siyaasaa as deebittu nami kuni dhaaba OPDO miseensi. Nami kuni afaan Oromoo beeka lakkisi gurraanuu dhageettaaf jibba hundeen qabu. Dubbachuu lakkisi inni nuu hin beeku. Dubbachuu lakkisi namummaa afaan Oromoo dubbatu. Nami ana Oromoo jedhu. Addunyaa kanarratti Ermiyaas Leggasee nami dhaaba OPDO keessa taa'ee ani Oromoo tajaajila jedhee Oromoo tajaajiluudhaaf formaalitii guutee afaan beekamaa jedha beektaa soballee teetu beektaa dhaaba tokko gaafa beektaa itti miseensa teetu formii guutu qatta waadaa seentu qatta waadaa kana seenee OPDO miseensa afaan ittee ummata Oromoo beeku ummata Oromoon jaalatu maal lafarraa jibbayu jettu hiqadha maas miidiyaa kana hordofu guyyaa gaafa tokkoo dogorgoraa maas miidiyaa kana iseenee yoo tooppiikiin beektaa Oromoon laallelle jiraatu ta'a. Ifi fakkii godhate yoo achirra gadi ba'ee jibba Oromoo hammeenna Oromoo barbaachisummaa akka Oromoon hin barbaachine akka jibba Oromoo odoo isan gaafatini ifi uumee haasawa jechuudha. Mebaas miidiyaa kana bana dhaqasa hadabarallee irra deebi'ee alaala. Ermiyaas Leggasee namichi jedhu maas miidiyaa kana gaafa mormi isaa ol seenu jibba Oromoo odoo haasa'in du'ee badaman hin bahu. Nama kanatti Oromoo tajaajilaa bakka Oromooti bu'eeraa anatti Oromoo tajaajila kennaa waan Oromoo barbaachisaa godha jedhee waadaatti seenu. Hundee diinummaa ammoo yoo ati as garagaltee teettee laa yoo wanni feete dhala akkuma jibbaa afaan maqaa Oromoo kaasumal maas miidiyaa irraa buune sani miidhaa amaarti miidhamante jedhama. Aantummaa Amaara odoo wanni feete dhalatte odoon kaasin amaarti kana taate jedhee odoo waan Amaaraa waan hin jirrelle uume amaarti kana ta'e adoon jedhin Ermiyaas Leggasee hin bahu. Oromoo gara hammeennaatitti Amaara ammoo gara jaalalaatti odoo hin kaasin hin ka'u jechuudha. Hin bahu maas miidiyaa sanii. Amma nami Oromoo bakka bu'ee fila. Nami Oromoo fi anin jira jedhee cubbuu haqa kanaa godhaa Oromoo irratti OPDO waa isin fakkaata. Me Ermiyaas Leggasee dhaabadhaan waa namni kun miseensa Oromoo jedhamu. Naannoo OPDO jedhamu. Namni kana ture. Me diinummaa isaa haganni Oromoo dubbinsa qaba. Dubbinsi beekta kuma beekta hartii qabu jira. Haga namni kun Oromoo jibbu ta'a laala. Lakkoofsa lammaffaa akkana jalaan dheera. Lakkoofsi lammaffaani Koloneel Abiy Ahmed. Namni kun nama OPDO ture jedhu. Akka sanyii Oromoo duguugee ilmaan Oromoo TPLF gaafa biyya oogganu Oromoo irratti hin raawwatin ani OPDO ani Oromoodha jedhee Oromoo keessaa gadi ba'ee waan TPLF humanity itti dhaqamtee Oromoo finaasuun qabdu akka diinaallee taatu waan fedhilla doo taatu.
Kaiseen qabdu namni kun OPDO keessaa dhalate OPDO keessatti guddate haganni lafee dhumaa haganni waan danda'u hunda hidda Oromoo lafarraa balleessicha irraa hojjetan jiru dhagaa. Amma OPDO'n keessa namooti jiran hagan jibbinsa namooti jibba Oromoo qaban Oromoon lafarra jiraachuu malle jedhe namoonni jiru. Maqaa ka Oromoo kana OPDO kana baatanii gaditti dhufa. Yoo kana jennu OPDO keessa maqaa Oromootiin namni turre emu. Namni maqaa Oromootiin ture namni dhugaadhaa Oromoodhaa wanti kun dhaaba Oromootiin achuma keessa seenee waan danda'u godhadha jedhee tattaafate. Me addee adda Abrahaami malkaa jiru laala. Addee Haasen Alii jiru laala. Abrahaam malkaa ka jalqaba Itiyoophiyaan Oromummaatti jedhaan beekne bakka kuma ciccittee baddu jiru. Namni suni torbaan leendulle hin dhaban. Addeen itti ijoolleen beeku. Haasen Alii waa OPDO'n keessa adoon beekin gaafa Gondar Mo'eessa barsiisu lafa qabataa Tigree dhuttu Oromoo jechuun fuutee nama barateettee fuutee dura aanaa goote jechuudha. Inni Oromoodha waa Oromummaa fi ogummaa fi dandeettii beekumsa isaatiin waan kana godhaatu. Nama kun akka eessa jira eessaa ari'an. Hawaa fuutitti jedhee lubbuun jedhee akka dheettee biyya Ameerikaa kana keessa jira jedha. Alamaayyoo Atomsaa eessa jira? Namni xiqqoo dhiigitti Oromoo qaba. Warruma dhaaba kana keessa turas sitte hin. Wanni OPDO jedhanii akka Oromoo bakka buute Oromoo wahu jalla jettu. Warra hundee jibba Oromoo qaban guutuudha. Afaan beeka dhabaate. Warra dhaaba Oromoo balleessuudhaaf ijaarame jechuudha. Ka keessa seenan akkuma gafa sittemicha namoota fakkii kaasan hin dhabamsiisan jechuudha. Nama kanatti dhaaba Oromoo bakka bu'ee Oromoo dorgomaa filmaataa dhihaataa jedhama jechuudha. Wanni asina makuma waa filmaataa kana dootu yaadatti dhaawwanne jedhu. Amma namni paarlaamentii amma wanni kun ideentee filmaat kun ideeme. Fakkii Ermees Leggaseetti filamaa. Fakkii Abiyyi Ahmediitti filamaa. Adda namooti haqaa Oromoodhaan. Oromoo taatee callaadha. Ijjeefamanii boolla lafa abbaa keetiirraa itti awwaalan. Waraabessas nyaata jedhanii ilma haadha dura ijjeessanii haga waraabessi nyaatu. Irra warratee dhufa. Namoota kanatti filmaataa dhiyaata. Akkamiin wanni kun hiikkaan filmaata qabu. Nu filmaataan dura nama biyya fi horan hundee nama qabu, nama heera qabu, nama seera qabu, nama humna ta'ee argama. Yoo humna horannee jenne nyaamota keenya ka maqaa keenyaan nu keessa ijaaranii bobaa keenya keessa kaayanii TPLF fi Shaabiyaan amma namni Amaara callaa jira. TPLF fi Wayyaaneen hundee naqarsaa nu keessa dhaabanii nama akka Abiyyi Ahmedii kanaaf nama akka Ermiyaas Leggasee kana OPDO akka nurra altee nurra guddi diina hundeen qabu
namoota akkanaa kana nutti dhufe nama akkanaa kana filachuu deemna wanni filmaata jedhan waan hin fakkaanne jedhaan ifi burjaajessuun barbaadu ummati Oromoo gaafa nuti wa filannu gaafa humna horanne gaafa biyya teenna qabanne gaafa ummata keenna akka ummataatti gaditti baane itti haasofnu ummata keenna baatee gad baatee dubbatte ummata keetiif waan gaarii isaa dubbatte addee akka Jawaar Mahammadiitiif Baqqalaa Garbaafa jira addee hoogganoota adda bilisummaa hoogganoota of koo jirtu laala mee nama haga kana ifi kenne boolla guurre OPDO Oromoo boolla guur filanna jechuudha kan marra jedha yoo gaaffii biraa jiraatte okay ulfaadhu wayyaami Doctor mee daqiiqaa lama sadiin keessatti waan kanarra na bunni jedhiiti adishaalle gaaffii tokko waa'ee filannoo irratti nan qaba mee Doctor qeerroon Oromoo gatii hamaa kaffaltee namicha Abiy Ahmed jedhamu kana gara aangootti ol fidde TPLF fi OPDO waliin ta'anii badii dalaganii filannoo moonee jedhanii jaha dongeenne Obaamanis filannoo isaanii sanii harka dhibbaa moonee isaanii sirriidha jedhee mirkaneesseefii ture. Garuu haa ta'u filannoo akka kijibate waan mul'isaa ta'ee Abiy gara aangoo dhufe. Eegaan aangoo dhufe immoo Abiyyiin kuni ammas gaafa filannoo tanaan dura geggeessanu nama akka obbo Beqqalee Garbaa ol baanaa leellisaa adda bilisummaa Oromoos hooggansisaa akka obbo Jaal Daawud Ibsaa biyyatti hin galle dhoogganii filannoo geggeessan. Har'a immoo biyya deebisanii Beqqalee fa'aa kalee mana hidhaa ture ammas mana hidhaatti deebisanii Jawaar dabalanii namoota baay'ee dabalanii kumaatama yoo xiqqaate Oromoo keessa amma gara nama miliyoonaatti illee hidhuu mala jedhamee shakkama nama biyya jedhamu kuni filannoo geggeessinaa jedhani. Filannoo moo kuni tapha ta'in alaati. Filannoo nama siin dorgomu bakka hin jirretti filannoon ni adeema. Filannoo jechuun maali? Koongiresiin akka baasetti har'a Maraaraan akka dubbataa turetti jalqaba filannoo osoo hin taane siyaasaadhaaf jettanii garee hiittan kenna galakkisa waa'ee filannoo saniin booda dubbannaa jennaan lakkii yakkaan hidhamanii jettee OPDO'n qoosaa oolte isa kan akkamiin laaltame Doctor? Daqiiqaa lama sadiin keessan naa xumurii adishaal akkasuma naa tolchee dheetan abdan. Galatoomaa kuni wanni akka malee namni uummata Itoophiyaa keessaa guutumaa guututti Oromoo ta'e immoo sabaaf sablammoota adda addaa ta'e immoo hubatu asirraa hubatu wanni guddoon keessattuu uummata Oromoo akka malee dhibba keessaa harka 99 hubatuu qabu. Biyya san keessatti hin beekna amma fakkeenyaaf developing country keessattuu Afrikaan naannoo Afrikaa naannoo Middle East kunfaa akka dimokiraasiin hin jirren beekama. Garuu haga murtaa'e fakkeenyaaf dhibba keessaa harka 40 fa'aa harka 50 fa'aa dhugaa yoo jiraatte harka 50 immoo kijiba yoo ta'e akkasii yoo adoo bulanii Diko waan goomaa fakkaatti yookaan sobillee haga murtaa'e dhugaa keessa jira harki walakkaa kijiba harki walakkaan yoo dhugaa ta'e sila haga murtaa'e fudhatteetuma jiraatta. Garuu Itoophiyaa keessatti keessattuu Itoophiyaa keessatti dhibba kijiba ilaalme akkuma fakkeenya tammaa hin nami tokkochi sistemii lama keessatti sadi keessatti yoo hidhame nami sun akka rakkoon qabne achirraa hubadhu sistemii rakkoo hamtuu qaba achirraa hubadhu nami sun waan diktaatershiippii jecha wal fakkaatu hujii wal fakkaatu mormaa jira kun uuma akka tokko hojjeta kaayitaanulee uuma akka tokko hojjeta fakkeenyaaf Beqqalee Garbaa akka fakkeenyaatti fudhatuu dandeenya. Mararaa guddinaa akka fakkeenyaatti fudhatuu dandeenya. Akkuma ati amma ibsaa jiru. OPDO'n kaalee ergamtuu turte, kaalee korojoo hataa turte, kaalee nama ajjeesaa turte, kaalee nama xoqqomaa turte, kaalee
warra guyyaalee tanaaf sallaayii ol aantee Oromiyaa keessa sadarkaa tokkoffaarra Itoophiyaa keessalletti warra nama sallalee eenyu fa'aa akka du'uu qabu eenyu fa'aa ajjeefamuu qabu warra haga mirchaa koomishinirra teetee mirchaa guutuu kijibdee ebalummoo jettee nama moosisaa turte warra Qophii kana keessaa bayan. Warri sunillee adoo fuulli isaan jijjiirame adoo maqaa isaanii jijjiirame adoo dhaabi isaaniillee bilchaginnaa jedhan malee nami keessa jirullee adoo laakkotte quxurillee nama gisee san jiruuf nama man jira jettee adoo raayitiitti gooteen exact same people nami keessa baay'ee TPLF callaa TPLF wanni keessaa baatteef isii ergaa waan turteef amma taraanteen nutti uumagaa isii hojjetaa turte kaan nuti immoo irra deebinnee kallasna yaada jedhu kanaafi ummati keenya wanni hubatuu qabu biyyi sun biyya dhugaan dhaabatin seenaa isii kijiba siyaasaa isii kijiba dhugaan biyya dhugaa yoo dubbatte irraan nami du'u nami dhugaa dubbatu mana hidhaatti ila badaa mana hidhaatti ijjeefama mootummaan kun kaan irraa fuudhee hidha nama dhugaa dubbatu Maraaraa Guddinaa dhugaa waan dubbateef mal Beqqelee Garbaa dhugaa waan dubbateef mal nama tokkollee jeesee hin beeku diktaateroota sana ta'ee nama garafee hin beeku Beqqelee Garbaa dhugaa waan dubbateef namni dhugaa dubbatu Itoophiyaa keessatti diina ta'ee laallamaa ummati keenya garuu akka malee hubatuu qaba kana. Namni dhugaa dubbatu keessattuu Oromiyaa keessa namni dhugaa dubbatu Itoophiyaa keessatti akka diinaa laallama. Ummati keenya garuu kijiba akkasii kan likkii darre kan namni tokkochi si'a lamaa sadi deebi'ee namatti akka kijibu. Bilchaginnaa amma maqaa jijjiiramata Qophii kalee waggaa 27 kijibaa uummata Itoophiyaa irratti turetti amma deebi'ee immoo ija lamaan banatee namni nutti kijibaa jira. Kana hubatee wanni siin jettu kuni soora nama quusu eelee rabbee kan jedhanii akka filannoon kun akka harka 100 keessaa 99 kijibaa kan inni ta'u ideensuma isaarraa hubadhu amma. Eenyu fa'aa deensisaa akkami deensisuuf yaalaa jiru? Burtukaan midhaaksaa kaleessa dhugaa dubbattee yoo mana hidhaatti garafamaa turte amma kijibuu qabdu turte garuu kalee warra TPLF maaf kijiddan jettee hidhamaa turte irraa fuutee amma immoo harka 150 lakkisa 100 kijibuuf qophaawaa jirti. Abiy Ahmed kalee ergamaa ture harka 100 kijibaa ture warra kijiburraa fuudhee innis harka 100 kijibuuf qophaawaa jira. Wanni haaree hin jirtu wanni haaree garuu ummati keenya yoo kanaan dura shakkitanii jiraattan kun dhibba keessa dhibba kijiba ta'uu hubadhaa jedhaan gabaabumatti waan biraa keessa deemee rakkachuun barbaada. Ulfaadhu wayyamimee Adisha osoo namni isaan faana hin dorgomne jiraan namni dorgomuu mana hidhaan naqxee eenyu faana dorgomta filannoon kun akka amma nu laallutti filannoo fakkeenya nuti amma argaa jirru biyya tokko keessatti ati kijibaa olii itti aanaan kellaa kan kijibne Pirezidaantii itti aanaa Ameerikaa Maayik Peensi garsiisee jira jedheen abdadha. Hindi date hin kijibuu jedhe uummata kiyyatti hin kijibuu jedhe. Garuu waa'een uummataa biyya sanatti hin yaadamu biyya Itoophiyaa keessatti waa'een uummataa waa yaadamu waan hin taane waa'ee dhuunfaa Abiy Ahmediititti yaadama malee waa'een uummataa hin yaadamu. Garuu Maayik Peensi eega uummanni waan uummanni murteeffate bicha ta'a jedhee Tiraamp ati kana godhuu dandeessennaan hindi date. Argitee jiraannaan Twitter irratti Tiraamp waan jedhaa ture. Amma warroota aangoo naa akka ankuufu na godhanu yoo dorgome Jawaar fa'aa akka obbo Beqqelee Garbaa, Abdii Raggaasaa, Koloneel Gammachuu warroonni kun nafaana dorgomanii yennaan bakka isaan dorgomanitti aanma'uu hin danda'u. Oromiyaatti waraana labseen ture. Waan jedhu fakkaatti fudhatee Oromoo mana hidhaatti eega naqeen booda amma filannoo geggeessaa jedha. Eenyu faana filannoo geggeessaa Adishaa? Daqiiqaa lamaan keessatti naatu qiitii gara gaaffii biraatti ceenee hin xumurra. Ulfaadhu wayya. An ammayyii waan nu waliin wal dorgomanii namooti mana hidhaa jiranii hundi isaanii tusula namni isaanii
wal dorgomee wal mo'uu danda'anuu jedhu. Biyya san keessa bare aniif Dookterichi Lingafaa waan jennee jira. Biyya tana keessatti biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti filmaati takka lafatti ta'een beeku. Maanti ta'ere wanni amma baajee takka ramadan ni filmaati jedhanitti deeman. Maarre yoo ati jette namooti kiraateeriyaa sobaati. Kiraateeriyaa cubbuu dalagachaati. Dandeettii qaban. Soba fi namni karoora wayii waan beektaa hojjetu beekumsa fi takka beektaa gadi baasee uummata gurgurata. Isaan soba dhaaba isaan bakka isaan buufate san OPDO bakka buufate. Wanti isaan gurguratan maali? Haga wasobuu danda'a. Haga cubbuu dalaguu danda'a. Kulaagi isaan guutan. Kiraateeriyaa isaan guutuu malan. Haga dandeettii sobaa qaban, haga cubbuu dalaguu dandeettii qaban jechuudha. Ideensa kana keessatti shi waggaa shan yookiin waggaa afur maatu tilmaatu kufti deemama yoo jette namni tokko jalaaf gubbaa jira. Amma tokko haga dandeettii isaatti sobee ku irraa dhuma. Cubbuu dalagee cubbuun tuni nama harka isa qaddifaa ta'uu dandeenya. Waan godhee dhameeffaa qixxachuu wanni jedha dandeenya. Namoota filmaateedhanii deessisan kana gingilchaadha isaaniif. Eentu ammallee soba lubbuu qabu ni sobuu danda'a. Eentu cubbuu lubbuu qabdu nu dalaguu danda'a jedhanii kulaagi gadi kaaya. Kulaaga saniini gingilchifaman jechuudha. Ati namni tokko si file. Namni miliyoona tokko si file. Ati kiraateeriyaa jaraa guutte. Haga soba uumuun dadhabinitti. Haga cubbuu dalagan dadhabinitti. Ati hinuma filanta jechuudha. Fakkeenyaaf kumaa dammaqsaa hagaadhaa soba san keessatti dagaagame masfortii isa ifi eegata gufuu wayiitti bu'aattu ka'aa jigaa ka'aa isaaf kaka abbaa duulaa gammadaa kun leenjii sobaa kan fudhatan hiqaadhaa sobi isaanii hin dhumanne cubbuu dalaguu isaanii hin dhumanne kanaaf ammallee aktiiviidhaan dhaaba cubbuu kana keessatti. Wanni filmaa jedhamee gaddeemaa tokko hin jiru. Kontiraata soba dandeettii sobaatti haareffatu. Kontiraata haga cubbuu hojjatuu dandeettu itti haareffatu. Kana guuttee ittiin kulaaga san jettee kontiraata waggaa shanitti jijjiira. Kana godhataa dhufe mootummaan wayyaanee waggaa 30 asii deemaa dhufe wanni isaa irraa hundaa'a. Tokko namni nama bakka bu'u uummata bakka bu'u kun filan akka Ahmed nama Jimmaa tokko ture. Warra akkasanii kadeebii kasaanuu tajaajilaa ture keessa seenee eegee duuba dandeettii agarsiisa nama yookaan beektaa barumsa agarsiisa qabu jedhanii kasobame ka akka naggaasoo guddaadhaa eegee duuba bayyanatee keessaa utaalee achi duuba achi ta'ee iyyuu jedhanii achi ka'an jechuudha. Kanaafuu
awwanni amma filmaata jedham ka jaallawwan ka warri sira ummata Oromoo bakka bu'u ummata Oromooti moti gaafa Afrikaatiifu Itoophiyaafu addunyaa tanaafu bari sammuu wahudatuu dandeettu ko akka Jawaarii kana fakki bari addunyaa mana hidhaa jiru sanuu mataa eenyuuti mataa akanyi Koloneel Abiyyi kana kanaafu afaan qawwee si dirqisiitte warra haaree aktiiviite sobdoota duraa kaan sobdee bultoota duraa kaan warri isaarra caalee argame amma ol fuudhama jechuudha ka filmaata amma jennu warri sobirraa dhumate gadi bu'a jechuudha warri cubbuu jabaatee hudatu amma ol kaafaman jechuudha akka taa'ee danda'a kubbaan kanaaf warri cubbuu danda'ee hudachuu dadhabee amma irraa dhumatte gadi bu'an mee amma namoota lafa hunda jiran ka kanaan dura gadi qaatte waan fuula dura bahee ofi dhokfachuu dandeenye ka yakka bu'aa tokko irra dalan ka duri wayyaaneen aangoorraa ariin yookaan beektaa fedha isaanii guutuu dhabeedha irraa ariin warra san baddaa keessa funaantee akka amma opiidoo guurtee raaraatti ka ummata irratti kibbatti yookaan lafa gujiirra yakka dalan gara Wallaggaa geessa ka Jimmatti yakka dalan gara Harargee geessa afaan wal jala dabarsa dandeetti sobaatu amma sobni suni gadi ba'ee akka wanni harkisii dhaabuuf wanni Abiyyiif harka dhaabuuf yookaan Abiyyiif abiyyoota warra isa fakkaatan harka dhaabuuf wanni atti safaramtu haga sobuu dandeettuu fi haga cubbuu dalaguu dandeettu ankarma jedhuu dande'a amma. Ulfaadhu wayyamii gara gaafii xumuraa deennaa waan gaarii waan kaastaniirtu warroonni isaan bitatanii fi warri bitaman gariin soba baratanii soba faana guddatanii itti fufuu danda'u filannoonni waan jedhamu jira natti hin fakkaatu akka kiyyaatti akka dhuunfaa kootti filannoo kijibaati filannoo Jawaar mana hidhaa ta'ee filannoon deemu hin jiru Baqqalee Garbaa mana hidhaa ta'ee filannoon deemu jira jedhees uummanni Oromoos hin fudhatu. Koloneel Gammachuu ayyaanaa mana hidhaa ta'ee Abdii Raggaasaa hidhanii nama miliyoona Oromoo hidhanii filannoon Oromoo irra deemsisuun ta'een Biraanuu Naggaatii fi Abiyyi akkaataa walta makaman fi qopheeffatu waan ta'uuf deemuu fakkaata. Oromoon kan akkasitti hubatuu qaba. Diinni Oromoo Biraanuu Naggaa aangoo sana keessatti shira Oromoo irratti xaxamaa jiru kana Abiyyi waliin ta'ee kan hojjaa jiru Biraanuu Naggaatii fi Andargaachoo Xiggeessaa akka ta'een Oromoon kanarratti dammaquu qaba. Kabiraa dhiisii sabboontota akka tasaa bilchiginnaa keessa jirtus wanni deemaa jiru gochi kuni gocha Biraanuu Naggaatii fi Andargaachoon Xiggee akkasumas warri naftanyaa wal tararamanii Oromoo irra deemsisan akka ta'anii akka hubatan barbaada akka kiyyatti ulfaadhaa wayyamaa gara gaafii lammaffaatti yaa mee haala biyya keenyaa keessa jirtu akkamitti ilaaltu fakkeenyaa fi waraanni biyya keenya guutumatti kaabaa kibbaa baadhiyaanii akkasumas Tigraay irratti Oromiyaa keessattis waraanni jira amma immoo darbee Suudaan lafa Itoophiyaa gara kiiloomeetira 80 qabatteerti jedhama lolli biyya sarraasaa jira lola kan akkamiin ilaaltu waan nama deemaa jiru kana akkami maali sarraa hubattu Dr. Atimee daqiiqaa muraasa keessa wanaa jedhi naa xumurii kanarra goolabnaa ulfaadhaa wayyamaa isin jechuun barbaada Dr. Galatooma ashe jechi kun Adisha itti fufimee ati Dr. Nejalaa bahe Injira. Lakki bahee jira deebisee seensisaa ati itti fufi.
Gaaffii kana itti fufate. Okay. Hayyaan waan ammayye lolaa ka biyya cabsitee seente daangaa Itoophiyaa cabsitee seente bari Suudaanii waggaa hadhaadhaa biyya taatee haga jiraachaa turte kanatti waan daangaa karaa ammayyee Itoophiyaa wal daangessitu Suudaanii fi Itoophiyaa wal daangessitu kanarratti gaaffii bilbiltuu yookaan beektaa yoo beektaa gururichi wayiilla jiraatillee gaaffii ho'ituu akkana bilbiltuu taate kana kaatteen beeku. Suudaanii amma hidha lagaajee murmurii kanarraa kan ka'e biyya Gibsi yookaan Ijipti jedhamtu sana waliin waan lubbuu isaanii jireenyi isaanii laga murmurii yookaan Abbaayyaa kanarratti hidhatee fi ammoo gaaffii lafa ifi haqaddu san haga dha'atutti kaasuu dandeette haga jabeenni biyya keessaa biyyi tun wal nyaataatu mallee akkaataa ummata Oromoo kana qabatanii mootummoota alaa keessaa itti dhufu kan dhawaa turane hin beekan jechuudha. Adda ummati Oromoo roorroo yoo xiqqaatte waggaa 150 irra gahaa turte. Kana akkamiin roorroo tana ifirraa cabba? Isii biyyi tun biyyuma tiyya. Isii an biyya tana keessatti allammii addugumaan beekantii laftanarra qaba haga awwahu jadhetti haga angatii biyya kanaa kaffaletti dhugumaan biyyitu akkasumatti ana laalaa jirti. Yoo duula namitti mataa Oromo kadhakeetti dhugu kadhakeeyyi gatii eenyu caalaa dhaqee deemee kaffalu Oromo gaafa lolli biyya tokko yookaan biyya tokko deemtee ati loltee lolli biyya Itoophiyaadhaan kanarra kaa'u hadeemee mataa ta'ee dhageetti dhabbamee dhumattee gatii fedhe kaffalee mootummaan dura dhaabatee falmee mo'annoo tana galmeessisuuf ilmaa Oromoo kijiba yoo jedhane Ogaaden dhaqanii DNA lafaa fuudhanii ilaalan. Aduwaa dhaqanii fuudhanii ilaalan. Eessa baa ka amma Eertiraan wal lolaa turan kanallee deemanii dhaqanii ilaalan. Ammoo yoo duula Oromoon mata. Yoo injifannoo taa injifatanii gadi deeman qarartoodhaaf iyyuudhaaf mataani amaa. Nama akaakii zarraa fedhee lafa fidhisi. Qarartoo guyyaa gaaf kana akkana goonaa jedhamu isi. Seenaa hatuun cubbuu dalaguun soba oomishuu danda'uun akkuma gafa waa filmaataa irra kaasuu danda'u. Wanni kun biyya saniif impaayirettii tanaaf hadhuraadha.
impaayeritti humnaan nutti fe'an kanaafi hadhura. Kanaafi ideensuma dhawataan Oromoon kun cina dhiibamaa dhaqee bahuu yoo jedhu irratti amma adda wujjitti jenna ijoo ilmaa isaanii kadammadha. Akka biyyi tuni Oromoo biyya hin ta'in, akka biyyi tuni diina Oromoo ta'a. Oromoorraa ijaaramuusu akka ummati Oromoo hamman tokko dammaqeera jechuudha. Isaani lola Ogaadeni, lola Adawaa, lola Eertiraa waliin, lola gaafa gaddaammaa Tigraay dhawan kan wanni jedhanu akka dhaaba adda bilisummaa Oromootiif diqqaattu guddattu dammaqa yoo diqqaattu ummata Oromoo keessatti dammaqa jaara sammuu keenya keessatti akka nami firra garee laaluu dadhabe akka deemnee Gondarii Suudaan dhuftee lafarraa fudhataatti jennee milishaa keenya achi hiriirsina hin caqasani wadhabane amma hafuuran baafatan akka beekta booyyeeni yoo ati akka gaarii waraante beekta hin iyyi. Eeboonteeti sharaf gootee irra dabartee jennaan booyyeessu iyyaan lafa balleessite. Amma Suudaa akka gaarii xumpeessitee waraantee jechuudha karaa Gondarii sana. Hafuurni hin jiru. Qarartoon hin jiru. Qarartoon biyya bilisan ba'a. Amma eeganii dhabanii jennaani wanni biyya kana eega. Oromoodha. Oromoon amma maal taatee wanni Oromoo ukkaanse kun maali? Kanaafuu ta Suudaan isa itti dhiisa. Ta Misiraa sana yookaan ka Ijipti isa itti dhiisa. Nuti akka humna hudheenu qabee afaan nu qabe. Uummata Oromoo kana dammassee akka inni ofi ta'ee dhaaban. Ofiif akka lolu. Waa asii achi maqaa Itoophiyaatiin qarartuu afuufaa kana. Qolaa duwwaa iyyaa yaa'uufa. Isaan jalatti hiriirru. Mallattoon jette kun amma mul'atan. Wakana Itoophiyaan wanni irra jiraattu Oromoo qabeenyaan ta'e beekumsaan ta'e gootummaan ta'e wannuma feete yoo Oromoon hin jiraatin fedha uummata Oromoo waa Itoophiyaa kanarratti hojjetini wanni takkattiin Habashaa fi galii gahaaf hin jirtu jedhee kanuma bira dhaaba yeroo fudhadhe. Ulfaadhu wayyaa mee doktari naatti fufi jalqabdee turte naa xumuree asumarratti mee. Dhiifama waliin wanni baatiriin na jalaa du'ee irra naa deebii gaafii keessan gafaataa. Ulfaadhaa wayyamaa doktari baatiriin irraa du'ee daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokkoo dhiifama gaafataniira ni leenuu dhiifama gooneerraa fi akka gumii bokkootti miidiyaa gumii bokkootti doktar irra sii deebi'ee baay'ee. Mee haala biyyattiin keessa jirtu akkamitti ilaaltu fakkeenyaa fi waraana biyya guutuu keessatti deemaa jiru biyya sarraasaa jiru fakkeenya waraani kaabatiin deemaa kibbatiin deemaa keessattuu amma akka naannootti ofuutee Oromiyaa keessa waraanaa jira Tigraay keessa waraanaa Beenishaangul Gumuz waraanaa bakki waraanni hin jirre Walaayittaa dhattee waraanaa warra Konsoo jedhanii gara Konsoo kanas waraanaa warra Shinaa Shamaanii jedhamu waraana baay'ee biyya san keessa deemaa jira. Akkamiin ilaalta doktor waraanni kun biyya san tasgabbii dhoggee jira biyya amma tasgabbii dhabdee faayinaanshaal kiraayisisii keessatti seenanii jiranii. Mee akkamitti hubattaati isa kana doktor mee isa kana wanaa jedhi naa xumurii ulfaadhu wayyam doktor. Galatuma, 'Ashe, 'Laafiidhaan sa'a kun 'Oromoodha. Oromoon amma Oromoo ta'ee 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 Oromoo ta'ee
akka nama lafa san keessa jiraatee akka nama biyya san keessa jiraatee waa hedduu dhagginee jirra. Umuriin keennalle waa hedduu nu dhaggisiisee jira. Kanumarraa kaanee waa Itoophiyaa keessa deemaa amma harki caalu sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessattuu uummati keenna ifammaa akka ta'e amma fakkeenyaaf shakkii malee mootummaan kun maa akka ta'e maaliif akka deemu maa akka barbaadu tilmaamuu danda'a. Akka dhuunfaa xiyyaattitti dhugumaan wanni mootummaan kun yaadu ifaan natti mul'atti. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaa yoo tuquu barbaachise mootummaan kun diktaatoroota adda addaa biyya san bulchitee jirti. Biyya sun walumaa galatti akka amma Itoophiyaa jedhamtu kanatti waggaa 150 jiraattee jirti. Walumaa galatti akka amma jirtu kanaani yeroo ammas dheerattu keessatti namni biyya san bulchee nama 6-7 caalu. Kana jechuun namni tokkochi aga waggaa 40 namni bulchan jira. 17 27 akkasuma akkasiin diktaatoroota adda addaa waggaa dheertuu ari'aasanii bulchaniiru jecha. Yeroo dheertuu tana namni 7 olii kun yoo bulchuu namoota adda addaati barumsa adda addaa qabu, dandeettii adda addaa qabu, hubannoo adda addaa qabu. Wanni isaan kuma wal fakkeessaa garuu lola deemsisu nama isaan karaan kun sirrii mooti karaa kanatti irra sirrii kana nu wayya san nu wayya balleessu. Wanni amma argaa jirtan kunis akkuma warra kanaan dura ture ijjeesiisa nama si dura dhaabata jettee yaaddu nama waa kijibaat odeessu itti narra beeka jettee shakkite nama dhugaa dubbata jettee shakkite mootummaa Itoophiyaa wanni irratti xiyyeeffate nama akkasii balleessu uummata akkasii sarbu sossodaachisu qarartuu sobaa aduubisaa kijibaa hawarri qarartuu dhageessisu kijibaan dhageessisu waa akkasii babal'isu. Fakkeenyaaf amalaan namichi kun haga mootummaa kanarra fudhatee waggaa 2 deemaa jira. Waggaa 3 kana keessa Itoophiyaa gaafa inni fuudhu gaafa inni jara diktaatoroota TPLF sanirraa fuudhuuf har'a yoo laalte lola karaa kibbaatiin, karaa kaabaatiin, karaa bayaatiin, karaa dhiyaatiin የጦር አበጋዝ በቃ አሲያቸው ታሉ ሎላባኑ አመላት ሱዳን ኢትዮጵያ ቀበቴ ኤርትራ ኢትዮጵያ ታኒ ቢዩ ማሳኒ ገረጋልች ቢዩ ማሳ ገረጋልች መቀለያ አቱር ትግራይ አመሎል ደማጅራ ሱዳን ወሊ ሎሊ ሱዳን ቢየ ቀበቴ ኡና ጠቤራ ዳባቴራ ማለ ሎላች ደሞ ቀበቱር ኬንያ ገዱ ታሌ ኦኤልኤፍ አዶ አዲስ አበባ ወሊ ሸገር ወሊ እንጅራኑ imballeessina jedhee achi lola barbaadaa jira. Oromiyaa keessa guutumaa guutuutti akka booshee akkasi marqiisa jira. Asi lola achi lola galgala ganama mana hidhaati baasee nama ajjeesu kaan mana hidhaatti guuruu kaan mana hidhaati baasee ajjeesanii gargadu. Kun maal argisiisa? Warri diktaatiroota manfasii warri diktaatiroota amantii isaanii hubannoo isaanii nama isaanii mormu nama waa isa halchaa isaanii saama isaa itti qophaa'an biyya kana akka biyya fiinii kiisa fuula duraa kiisa qomaa kiisa duubaa kuma keessa keetuu barbaadan qabeenyas waanummaas sababa jechi isaanii Itoophiyaa wanni jedhanuuf kijibadha. Itoophiyaa sobanii Itoophiyaa fakkeessanii diktaatorannati waa isaan barbaadan
Ambaagannanii waa isaan beektaa humnaan namatti taasisu karaa ittiin namatti fe'anu karaa tokkocha kana. Wanni amma Abiy Ahmed godhaa jiru የጦር አለቆች የጦር አበጋዞች የሚሰሩት ስራ አስኡታሉ አችሎ ለካሱ አም ኤኑ ኤኑ ለክስ ኤኑ ሞዬ ኤኑ ኢኒ ታኒ ነማ ከነጉማ ሞዩ እንደንዳ ኦኬ ቲፒኤልኤፍ ኡማተ ኢትዮጵያ ጉማቾቻ ከስራ ክስተርቲ ወራርአኒ ሎላም ረክሱ ከና ጋፍ ማአዶሎላን ካሱ ወንጀላ ባሌሳ ሳኒ ቀማማኒ ሂዳሙ እንደንዳማ ቱሬ qabuun barbaanne gaafa simaanii fi hattuu waliin turanii mee doctor jara tana waan yaa'ee jara kaate jara tana callaa yakkeettamoo namni akka fakkeenyaaf abbaan duulaa gammadaan jira akkuma san Muktaarin jira galatooma Oromoo fixxanii jedhee ka galateeffate ammataan isaa Abiyyi bilbila namaa wanni jedhu akkasumas gaafa ijoollummaa isaa Wallagga keessatti abawoo basaasa jedhee nama baay'ee ficcisiise Abiyyiin jira. Akkami Oromummaa waan ta'aniif qulqulluu ta'uu goonamoo jara tana Oromoo waan ta'aniif isaan qulqulluudha jennaan moo yookiin nuti dantaan kenna Oromummaa callaa doon ta'e Oromoo ta'ee Oromoorra gaafa yakke nama kana yakkamaadha innis TPLFin qixa Oromoo ajjeesee Oromoo asaasineetu godhee ture namichi kun hamma darbee Hacaaluun ajjeesee jira. Akkami inni bilisa ta'uu danda'a jara tanarraa inni jarri yakkamoota yes 100% garuu yoo jarri yakkamoota ta'e isaan yakkamoota ta'uu danda'anu maalu jaatulan isaa yeroo waggaa 27 nuti of bulchaadhaan turre biyya keessatti abbaan duulaa fakkeenyaaf TPLF takka galteen beektu dheera TV gubbaa jira yoo barbaachisaa ta'e fuunee gallakkisuu dandeenya YouTube irra jira waan abbaan duulaa afaan isaatiin jedhe OPDOtti naannoo Oromiyaa bulcha malee TPLF naannoo Oromiyaa bulchitee hin jirtu jedheera. Arra maalti jedhamuu danda'a kanarra mee doctor waa atkaatteef jedhe dhiifama waliin. Rakkoon qabu kanuma jedhaa jira anis kanuma jedhaa jira amma yoo silaa seera nama waballeesse qabanii seera dhiyeessuu teete naami akkuma warra TPLF hooggantoota TPLF ta'ama qabantan isaanii wallikki hundoon karaa tokkoon warra san caalaa Oromiyaa keessa fakkeenyaaf TPLF ajaja habaastu malee kanama qabu kanama qabsiisu ka ajjeesisu ka eenyu akka qabamuu qabu liistii baasee kennu ka mana hidhaa walii hidhamee nama basaasaa ture kanama ajjeesisaa ture warra akka bilxiginnaa jettee maqaa jijjiirattee asi fuula nuti galee as dudda nuti galagisuma gisee nama achiin hin sochoone. Isaan wanjalli isaanii yookaan balleessaa isaanii warra TPLF saniin kacaalu jiru. Maaniif Oromiyaan biyya badhoodha ka biyya badhoota bulchaa ture ergamaa ture nama qabsiisaa ture saansisaa ture ka qabeen adda addaa saamee warra kana waliin qoodamaa ture jara kunoo amma OPDO jedhanuun ka maqaa jijjiirattee bilchiginnaaf hin jette tana. Isaan nami balleessaa guddaa qabu tokko kabiraa qabee hiisisuun womaa garaagarummaa guddaan fidu maaniif inni nu wanjalanya inni immoo isa tokko qabee inni tokko qabee tokko hiisisuun garuu dhalti. Sababa kanaaf amma haa inni kaabatti lola deensisaa dhiyaatti lola deensisaa guutuu Oromiyaatti lola deensisaa Beenshaangul lola deensisaa Sidaama bira lola deensisaa Walaayittarra lola deensisaa eenyu isa filata eenyu hojjeta amma namichi kun yoo amma sila uummata Itoophiyaatti hojjeta ta'e yoo Oromiyaa guutuu halkanii guyyaa nama mana hidhaatti gurtee jeettate Tigraay boombii waan gumatti wottaadarratti bobbaastee ijjeesaa jirtate Beenshaangul kililii akkas godhaa jirtate Sidaama kililii akkas godhaa jirte Walaayittaa akkas godhaa jirte eenyu amma hojjetaati fakkeenyaaf akkas yoo ta'e uummata Itoophiyaa akkoo nama miliyoona 100 miliyoona 10 kun saboota sablammoota kana harki caalu ummati amanu laakkoonni kun miliyoona 70-80 akkabaabii gaa walitti yoo walitti dabalu yoo ummata kana kuma loltee balleessuuf carraa qabeete eenyu akka inni hojjetu
Wama angafa jennetaan diktaateroot ifii hojjetti malee ummataaf hojjetti. Ifii yaakisii hojjettu immoo ijjeesiisaan qabee keessaa qocanii ijjeesanii kaan qocanii mana hidhaatti guuranii dhaaba isaa dhaabate immoo maqaa balleessanii kaan biyya haaranii kaan biyya keessa maqaatti baasanii ijjeesuu walitti diina godhuu gargar qooduu afaan dubbisuu achiin duuba isaan immoo biyyi Itoophiyaa jettee immoo afaan kijibaa kaaniin kaabbaa Itoophiyaa jedhu kaa uffattee nama Itoophiyaa dhaabate fakkaattee warra isaanii harka dha'u akkuma isaanii kijibu san wal tarattee kunoo Itoophiyaa yoo isaan hin jiraanne waan baddu fakkaatti. Mangistuu Alamaaraaf Itoophiyaa jedhaa ture kunoo inni dheessee Zimbaabuwee akka seene waggaa meeqa Itoophiyaa ammallee hin jiru. TPLF illee kunoo nuti Itoophiyaa nuti akkasitti dhaanna jettee ifii akka fi elmattu midheessitee elmaa turtee isii irraa baddee kunoo irraa fuudhee amma elmuuf akkasitti qophaa'u. Kanaaf dhugaan biyya san keessa haga badde turtee jirti. Duruma biyya dhugaa irratti dhaabatini biyya humnaan dhaabatte biyya kijibaan dhaabatte biyya seenaa kijibaa irratti xiyyeeffattee dhaabatte biyya namni gurraachi nuti faranjiitti jedhu biyya seeraan qanne biyya konstituushinii ummata dhaabatte hin qanne. Kanaaf ummati ammallee mirgi humni ummata harka jirti. Humni Abiy Ahmed harka hin jirtu. Humni ummata harka jirti. Ummati didatee jennaan haga murtaa'e ijjeessa malee wanni inni fidu guddoon hin jirtu. Kanaaf ummati filannoon sobaata amma isaa odeessan tanan ummati irraa fudhatuu hin qabu. Yoo ummati hin fudhatin wanni ta'an jirtu. Namaruma ijjeettaa durille ijjeessaa turanii taatee hin beektu garuu filannoo kijibaa wanni dhugaa hin jirtu ummati waan dharaa irraa fudhatuu hin qabu. Filannoo dhugaa dhufuu qabdi yoo ummati qabsaa'ee hin dhufti jedhee amana. Malatoo. Ulfaadhu wayyaami Dooktar Adishaa daqiiqaa tokko keessa waan dabalatu qaddamuun xumura. Ulfaadhu wayyaami ani wanti jechuu barbaadu Oromooni akka Taaddaseen Birruu gootummaan Oromoo keessatti waamamu akka Maammoo Mazammir fannifamu sani Oromoodhaaf dhaame sani akkuma namoonni baay'een gootuutu Oromoo akka Jaarraa Abbaa Gadaa akka Jeneraal Waaqoo Guutuu akka Boruu Sheekoo akka Fireem Adoola warroonni kuni gootummaa Oromootiif jedhanii hin gurguramnu jedhanii wareegamanii dabarsinee uummata keenyan kenninu eenyummaa keenya dabarsinee hin kenninu jedhanii akkuma hooggantoota bilisummaa Oromoo shinniggatti wareegaman san akkuma san ammas namoonni Oromoof hidhatanii lakkii Oromummaa irratti hin wareegamna malee Oromiyaan gurguru jedhanii ni jiru. Ammas akkuma san immoo warri goobana daacee ideoloojii goobana daacee nama jala ergamnaa namaaf akkas ta'e jedhanis ni jiru. Oromoon kana beekee bara kana keessatti of beekuun waan gaariidha. Oromoon kaabaa kibbaaf baalixaan gandaan osoo waliin qoonne Oromummaa takkaaf asoluutii Oromoo ganda saniiti Oromoo kana hin jenne Oromummaa takkaaf dhaabatee akkuma amma Jawaar fa'a godhaa jiranii waan Jawaar farratti deemaa jiru Baqqalee Garbaa fa'a waan Abdii Raggaasaa farrallee ilaalanii Oromoon mana hidhaallee baafachuu ni danda'anii humna qaba. Oromoon maqaa koronaa kanatti xiqqoo cinqina fakkaata. Anis akkasitti hubadhaa waan nu daawwattanii fi ulfaadhaa wayyamaa jenna daawwattootaa fi hordoftoota Gumii Bokkootiinii nagatti nu oolaa nagatti nu bulaa waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Sheerii gochuudhaan uummata Oromoo biraan nu gahaa. Gumii Bokkoo YouTubeis subscribe fi like godhaa. Guyyaa guyyaadhaan waan Gumiin Bokkoo dhiyeessu akka daawwattanuuf isiniif gargaara jedheen abdadhaa. Oromoo wanni fi abbaattu jabeeffata jedhanii waan keessanii jajjabeeffadhaa jechuun barbaadna. Ulfaadhaa wayyamaa. Galatu.